Hacaaluun jechoota nama qeequu yookaan jechoota hayyuu itti baay'ee fayyadamaani. Mee jechoota Hacaaluun fayyadamaa ture keessaa jecha kamiin jaalatame? Jechi ani jaaladhu kan inni jedhe keessaa akkamittiin caalii akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsan gaditti sawwatti lakkaa'e yeroo argatu raadiyoon se'ee qawwee si akaa'e hammam lammii kee walii galtee diddee mana gumaa lixxaalmahaa kan jedhe tanatu natti tola. Mee jecha kana akkamiin ilaalti natti? Jecha kana jechi kun walaloon kun kan Zalaalam Habarraati jechuun yeroo interview irratti dhagahu. Zalaalam Habarraan kun walaleessaadha baay'ee jechuudha. Isarraa jechuun jecha kanarraa fuudheetiin inni fayyadame natti fakkaata. Tole. Mee sirboonni Haacin sirbe yookaan weellisee uummata biraan ga'e hedduutu jira. Kana dura sirba Haacaaluu Galatoomii jedhu dhageessiste. Mee